takkaa dhufanii yommuu fakkeenyaa mana kana ijaarsiin jedhu gisee ijaartu. Mana kana inni ijaarriin jedhamne yeroo ijaarru qaama nageenyaatu nu gargaarraa nu ijaarranne yeroo sana jechuudha. Barbaachisaa tanaan hidhataa yeroo sana ijaarsifne nu jechuudha. Kan nu ijaarsifne farankaa itti baafne yeroo sana jechuudha. Erga achirraa jalqabne immoo misooma biyyaa keessattis nu waliin hirmaattu. Naannoo kanatti immoo ilmaan Oromoo ijaaruun barbaachisaadha jedhamee jennaan jijjiiramni haaraanis dhufee jennaan yeroo sana kantiibaatti waggaa meeqa hiyyannee dadhabne xalayaa hiyyannoos galfannee dadhabne akka mana hin qabne kiraayii manaa keessatti waggaa meeqa rakkanne haadha manaa keenya miinisii mana kiraayii keessaa gadi guurame meeshaan keenya yeroo tokko immoo kiraayii waan kaffalu dhabne meeshaan keenya jechuudha mana kiraayii sana keessatti nu jalaa hafee rakkannee jennaan akkumaan jijjiiramni wayyaaniin kaatee jijjiiramni doktora biyyi dhufnaan amma gaa kana booda yeroo nu ijaaramnu amma yeroo nu abbaa biyya kanaa taanee mirkaneeffannus amma yeroo nu seeraanis seenaadhaanis bu'aa buusaa ofiis fayyadamaa biyyas fayyannu amma jennee dhufnee ijaarranne yeroo sana naannoonis tolee jedhee nu simatee sabaaf sablammiinsaa jechuudha nagaadhaan walii wajjin jiraachaa sana booda hanga godinaatti magaalaa kana birrafannee hanga godinaatti seenaa boonsaa hojjetaa turre keessaa nageenya gaachana sirnaa keessatti hirmaachuudhaan indegana raayyaa ittisa biyyaa gargaaruudhaanis halkan baanee roondii hawaasni tokko utuu hin hafin baanee wal baafnee walii wajjin eeguu malee gara mootummaatiis guyyaa gaaf tokko akka dhuunfaa kootiittis ta'ee akkan quba qabu ollaa koottis namni tokko mannati ijaarratti kun seeraan alaa kan naan jedhame guyyaa tokko hin jiru maal malee seera siniif godhamuu qaba. Ati immoo kana aartii godinatti hojjechuudhaan maal isaas gargaaruu qaba malee sirraa diiguu qabu itti yaadda? Ani akka kootti silaa akka jiraattuu jararraa eegamuttu jechuudha. Diiguu miti ijaaramaa naa kennuu jararraa mala ture. Ijaaramaa naa kennuu ijaaranitti nagalchuu jararraa mala ture. Yeroo kana keessatti akka waan ogummaa aartiitiin hojii hojjechuu deemuudhaaf karoorran qabu beekamuutti jechuudha. Guyyaanan deemee istuudiyoo seenee saampilii seenee arreenjimentiin hojjetamee miiksiin jalqabamaa jirutti ana faayinaal riikardii galaa jiru heloo jedhan hidiyaan kan kun maal mana kee diigamaa jira akkam ijoollee mana kee na jarri jedhanu tarii manni ilma namaa tokko manuma kee jedhama jechuudhaafiyyi lakkii uummata rakkoon ga'aa jira dhaamsi nu dabarsichuun seeyan eenna jedhamu manuma kee diigamaa jira buqqifamaa jira kottuu jedhani jennaani egaa hojii qabadheen jira jennaan indaganaa qaama nageenyaatti bilbila kennanitti bilbilani. Yaa jarana an takkaa hin himatamne jennaan Jaabir Jibriiltu himatame. Jaabir Jibriiliin maqaa Jaabir Jibriiliin mana 8tu diigama. Manneen 8 sana keessaa tokko keetii jedhani. Jennaan an nama of danda'edha. Maqaa guutuun qaba. Qaamaanis qaama guutuudha. Nama jalatti takkaayyuu waamne daa'imummaadhaan nama abbaan kun maqaa guutuu nama moggaase. Waaqnis nama guutuu godhee na uume. Kanaafuu akka anaatti abbaan qabeenya sanarraa dhimma qaba oo ta'ee jedhe haqa isaa ta'ee jedhe dhufee na gaafachuu qaba na himachuu qaba yookiin jaarsa biyyaatiin yookiin afaan isaatiin jedheetan deebii kenneef jechuudha. Amma ergi mana kana ijaarrattee waggaa meeqa ta'eera namoonni erga as galtee maal immoo itti dadhabdee bakka itti baaftee? Erga gaafa akaakalleen abaabileen keenya asirraa deeman nuti waggaa dheeraa lakkoofsiseera garuu jijjiiramni dhufuu keessa gad dhaabbannee irratti ijaarranne garuu duraani kan nu qabanne. Qabachuun keenya waggaa 10 ga'eera. Duraan reetti dheechifannaa farda gaariidhaan harkifnu dheechifannaa turre jechuudha bakka kana. Manni namaa tokko sirra hin jiru, kaartaan namaa tokko sirra hin jiru. Erga ijaarradhe immoo arra waggaa 7 kana waggaa 5 kana jechuudha. Waggaa 5 kana keessatti namni tokko afaan isaatiin dhufee Ismaa'eel Daawud manni kee jirtu kun lafti kun haqa kooti. Gannaa dhiisnaan hin jenne. Jaarsa biyyaa natti ergee immoo kun qabeenya kooti irraanaa ka'inaan hin jenne. Seeraan immoo na himatee jennaan natti hin murtoofne. Utuu kanaan jiru qabeenya kana keessa jiru fakkeenyaaf miimoorii aartii isa biyyummaa kootiin hojjetaa ture sirba albeemii tokko kan walaloo fi yeedaloo akkasumas soofti kooppii walaloo kan kitaaba tokko kan keessa jiru bakka hin beekamne ka'achuun qaba waan ta'eef aartiidha waan ta'eef girgiddaa kana keessan dhoksee kaa'adhee jira. Isaa wajjin na duraa barbadaa'e kun mileenaa gadii miti. Garuu maa inni qirtsiidha hambaadha. Hambaan immoo maallaqatti hin shaallagamu iyyuu. Hambaan maallaqatti hin shaallagamu. Seenaa Oromoo, aartii Oromoo, duudhaa kennaa rabbii, rabbinaa kenna jedheen uumee gaaf tokko maxxansuudhaaf karooratti qabadhee san deemaa
lafa kana caala isa wamti sun qabeenyaan ummatichaan harkatti barbadeeffamedha. Kan na gube jechuudha.